Hi guys, Faisaa Tafariiti, Addis Ababa University irraa. Irra kan ilaallu Quadratic equation and inequalities. Hubadhaa ammallee waan cimutti hin baane. Definitionii quadratic equationii yeroo laallu wanta polynomial functionii ta'ee garuu variableanii poweriin isaa yoo guddatee lama kan ta'u jechuudha. Generally variableen isaa ofirratti square kan qabudha. Mee haa dubbisnu wanta ibsamteetti jirtu kana. A quadratic equation is a polynomial equation in which the highest degree of the variable is 2 jedhani. Highest degree jechuun x'ni highest degree isaa meeqadha jechuudha. Variableen suni lama qabaa jechuutti ka'a jechuudha. Yeroo baay'ee fakkeenyaatiin nama galti. Quadratic equation immoo akkuma jalqaba jennee turre mallattoo wal qixaatiin kan ibsamu jechuudha. Mallattoo wal qixaa kan qabu equationidha. Inequality immoo irraan xiqqaa, irraan guddaa, irraan xiqqaa yookaan irraan guddaa, irraan guddaa yookaan irraan xiqqaa yookaan wal qixaa, irraan guddaa yookaan wal qixaa jechuudha. Inni kun inequality jenna. Wanta adda isaan godhoo jiraate mallattooleewwan kanaa jechuudha. So before miti yeroo ibsinu quadratic equation ini ax the whole square plus bx plus c is equals to 0 jennee ibsina. Where a is different from what? 0. Sababni isaas a 0 taatennaan 0 times specific number in maal nuuf kenna 0 ta'a. So yeroo kana maal ta'a quadratic osoo hin taane linear ta'a jechuudha. Kan nuufu bx plus c is equal to 0 waan ta'edha. Inni kun immoo maalidha? Linearidha. Mallattii isheen kun linearidha jechuudha. So linear irraa adda baasuuf jecha een keenya maal ta'uu hin qabu? 0 ta'uu hin qabu. This is called quadratic equation. Sinii galeera definition isaa. Solutioniin nuti argannu immoo isheen irra dibeeru kana yeroo ilaaltanii isaan maal jedhamu? Rootii polynomial equation jedhamu. Polynomial equation immoo kutaa kurnafaatti waan barattan yaadadha. Polynomial equation jechuun digriin isaa lamaa fi lamaa ol kan ta'e even tokko iyyuu ta'uu hin danda'a. Polynomial function jechuudha. Amma fakkeenyaadhaaf 4x the power of 3 plus x the power of 10 plus bakka variably wal qixxaachuu qaba. X plus 1 is equal to 0 ton sin jedhe kun maalidha? Polynomial functionidha. So inni square qabu immoo keessaati polynomial ta'e inni sun maal jedhama jechuudha? Quadratic jedhama. Tole. Isiniif galeera jedhee yaada. Quadratic equation karaalee sadii solve gochuu akka dandeenyu kutaa salgaffaatti barachuu koona yaadadha. Keessumattuu barattoonni karikulamii bara 10 fi 15 gaditti baratanii kan akka barataniittan abdii nan qaba. Haa ta'u malee barattoonni ammaa karikulamii sana hin qaqqabne waan ta'eefu karaalee sadii akkasiin barattan kitaabni keessanis lafa isiniif kaa'a. Kanaaf homaa yaaddoo hin qabdan. Karaa inni tokko didee karaa isa tokko inni tokko didee karaa isa tokko inni tokko didee immoo isa sadaffaa. Karaalee kana fayyadamtanii solve gootu. Mee kanaafuu fakkeenyota fudhachaa itti haafumnu. Karaaleen jiranii inni tokko zero productidha. Zero product rule jedhama. Asirra kaa'ee jira. Inni itti aanee jiru immoo square root theoremidha. Square root theorem jechuun baay'ee salphoodha. Akkamitti yoo naan jettanii x squarein ni qixxaata d jedhee jira. X square is equals to d kan jedhu kana yeroo gama lamaan square root jala gashinu x'n keenya siitiin baati isheen garasii immoo plus or minus taati. Under radical of d ta'a jechuudha. So dubbiin jiru x square argachuudhaa fi plus or minus kun yeroo square ta'an x nuu kennuu qabu jechuudha. Kanaafidha plus or minus wanti jedhamee jiru. Negative isaas positive isaas square yeroo ta'u maal nuuf kenna? Positive nuu kenna waan ta'edha. Kanaafidha. Eshi mee fakkeenyota kanneen keessaa A fi C haa hojjennu. Fakkeenyota kanneen keessaa
A fi C haa hojjennu. Lakkoofsi kunii hundisaa eenyu firamuu danda'a kan jedhu barbaaddu. Zeen hundasaayyuu meeqa afurtu jechuudha? 2 afurtu. 2 afur hirtanii inni kun 2x square ta'a plus 10x immoo 5x ta'a minus 3 ta'a. 6 san dabarsee isa booda 2 afurnire. Sababni isaas hundisaayyuu 2 afuraan jiraan ta'eef equals to 0 jettu. Then lakkoofsi lama walitti daamee 5 siniif kennuu qaba. Baay'atee immoo negatiiva 6 siniif kennuu qaba. Negatiiva 6 roon siniin jedhu 2 time minus 3 ni qixxaatti 6dha. Kanaafiyyuu negatiiv 6dha. Kanaafiyyuu lakkoofsi lama walitti baay'atee kan isa siniif kennu daamee immoo kan 5 isiniif kennu jechuudha. Lakkoofsonni kun lamaan immoo eenyuuf eenyu naan jettanii 2x square jettanii plus naan jedha 6x plus naan jedha negative 1x. Waan illee koefficientii taateen teessu garuu akka isiniif galuuf jedheen. Lakkoofsi kun walitti yeroo hidhaamamu meeqa isiniif kennu? Kunoo 5 isiniif kennu. Yoo walitti baay'atan immoo negative 1 fi negative 6 meeqa isiniif kennu? Negative 6 isiniif kennu jechuudha. Negative 6 isiniif kennu. Minus 3 is equals to 0 jettu jechuudha. Again this implies amma gaa lamaan walitti firoomsitu. 2x square plus 6x walitti firoomu minus x fi minus 3 immoo walitti firoomsitu jechuudha. Then this is equals to 0 jenna. This implies jenna lakkoofsi 2x square plus 6x maal waliin qabu? 2x waliin qabu. 2x waliin qabu. Dubatti baaftanii an keessatti hafu meeqa? X dha. Sababni isaas 2x time x meeqa waan ta'eedhaa fi 2x square plus waan ta'eef inni hafu immoo 3 ta'a. Amma immoo 2x time 3 meeqa isiniif kenna? 6 isa gubbaa deebisee isiniif kenna jechuudha. Lakkoofsa kana walitti baaftanii isa gubbaa isinii kenna. Warri kun immoo minus 1 waliin qabu. Zeen lakkoofsi kun meeqa ta'a? x plus 3 isinii hafaa jechuudha. Which is equals to 0 jenna. This implies amma gaa lakkoofsa ishee kana walitti hin finnaa. Kun lamaan immoo tokko waan ta'eedhaa fi tokkoma isaa fudhannaa jechuudha. 2x minus 1 jenna. Then the next one is x plus 3 which is equals to 0 kan nuuf kennu ta'a jechuudha. Finally lakkoofsi keenyi deebinuu argannu 2x minus 1 is equal to 0 or jettu x plus 3 is equals to 0 jettu. Kana immoo solve gochuun isin dhibu umarratti solve gootanii meeqa isiniif kenna? Which is equals to 2x is equals to 1 is implies over 2 eshi 2 fi 2 wal gataniiru x qobaatti hafti which is equal to 1 over 2 ta'a. Then or jenna x is equals to minus 3 ta'a jechuudha. Deebiin keenyi ni qixxaataa dhumarratti solution setting keenya ni qixxaatti. X ni qixxaataa tokko irraa 2 or x ni qixxaataa minus 3 ta'a. You can check from your module. Kun deebii nu argannedha jechuudha. Kan itti aanu si hojjenne waliin jennee jirra. Siin immoo baay'ee salphaadha. Mee isas haa ilaallu. X minus 2 is equals to x minus 2 the whole square is equals to 6 kan jedhu. Lakkoofsi kun baay'ee salphaadha. X minus 2 akka lakkoofsa tokkotti fudhaa. Akka lakkoofsa tokkotti nuun siin jedhu akka A'tti yookaan B'tti fudhattu. So x minus 2 the whole square ni qixxaataa 6 kan jedhudhaa fi
gama lamaan iyyuu maal gootu square root jala galchitu jechuudha. Kana square root jala, kana square root jala. Inni kun yeroo ba'u x minus 2 square qaba waan ta'eedhaaf ni qixxaata plus or minus under radical of 6 isiniif kenna jechuudha. Then x keenya argachuudhaaf x minus 2 asii plus 2 jettu ni qixxaatti asis 2 jettanii tuun ida'amaa jirti kan ta'eef jechuudha. Plus or minus under radical of 6 gama lamaan iyyuu 2 daballee jira. Kun immoo jijjiirama fiduu tokko iyyuu hin qabu waan ta'eedhaaf. Then lakkoofsi nuyi argannu x minus 2 wal balleessiti. 2 minus 2 plus 2 wal balleessaa asii kan nu hafu x is equals to jenna 2 plus or minus radical of 6 ta'a. Ammallee kan umarratti nuuf hafu lakkoofsota kana lamaan yeroo adda addaa baafnu x'n keenya is equals to 2 minus under radical of 6 or jenna. Ishee kana lamaan lamatti diigaan jira. Or 2 plus jennaan immoo under radical of 6 ta'a. Deebiin isaa kana nuuf ta'a jechuudha. Deebiin keenyi argannee jirra. Akkasittiin solve gochuu hin dandeessu. Yoo isiniif hin galle ta'ee ammallee karaa sirrii fi karaa isiniif galuu danda'uutiin akkana hojjechuudhaaf komentii jala naaf kaa'uu dandeessu. Deebiin keenya kanaaf iyyuu pilaasii fi maayineesii adda yoo baastan kunoo asirraa kaa'amee jira jechuudha. Yookaan hojjetamee jira jechuudha. X equals to 2 minus radical of 6 or x'n keenya ni qixxaatti 2 plus radical 6 ta'a jechuudha. Kana fakkaata inni sirra jiru kuni haala kanaatiin hojjetama. Achirra dhaabbatee foormulaa proof godhateeru qaba. Foormulaan kunis immoo foormulittii ishee kanadha jechuudha. Foormulaa kanatti fayyadamtanii barattoonni keenyi waan baay'ee solve gochuu dandeessu jedhee isiniif kaa'ee jira. Mee bifa foormulaa kanaatiin wanta hojjechuu dandeenyu yookaan completing square method kan jedhuutiin wanta solvuu dandeenyu example 2.12 irra kan jiru kana haa hojjennu. Kana solve yeroo goonu jijjiiramaan kan square qabuu fi kan square hin qabne tokkuma qofa jira waan ta'eef kan jijjiiramaa hin qabne constant number walitti fidnaa jechuudha. This is equals to 2x whole square minus 8x plus 4 minus 6 is equals to 6 minus 6 jenna. 6 fi 6 keenyi wal balleessuu waan ta'eefu 6 fi 6 keenya asii wal gatanii 0 nuuf kennu. Kanaaf immoo 6 qofa waan ta'eef jechuudha. Again this implies 2x square minus meeqa taati 8x ishee kana yeroo wal raarrisan immoo minus 2 taati jechuudha. Which is equals to 0. 4 minus 6 keenya meeqadha? Minus 2 kenna. Kun beekamaadha. Hundi keenya iyyuu ni beekna jedheen abdadha. Amma lakkoofsi kun nuuf salphatee jira. Kanaaf iyyuu kan nuuf hafee jiru hundisaayyuu meeqaan salphachuu danda'a? Lakkoofsa lama lamaatiin salphachuu danda'a. Over 2 jettu gamas dabarsatanii over 2 jettu. So this is equals to lama lamaaf yeroo hirtanii meeqa isiniif kenna? Tokko isiniif kenna. So x ta'a minus 8 yeroo lama yeroo gootan immoo 4x ta'a. Isheen kun square qabdi. 4x lama hiruu lama ammas yeroo hirtan meeqa ta'a? Tokko tafaa jechuudha. Which is equal to 0 hiruu lama immoo meeqadha? 0 dha. Amma ishee kana qabnaa jechuudha. Asirra geenye jira. Completing list method kan jedhamu akkamitti hojjetamaa isa jedhamu isin agarsiisuuf jecha coefficientiin kana bira jiru tokkodha jechuudha. So tokko gootanii isa kana hunda isaayyuu lama lamaaf faramee jira waan ta'eedhaaf isa jalqabarra jiru kana lamaaf furtanii isa lammaffaarra jiru kana immoo lamaaf furtanii square gootu jechuudha. Amma laalaa kun akkasitti ibsama. So isheen kun qixxaatti x whole square gootu akkuma jirutti barreessitu. Jijjiiramni dhufuu isa kamirratti jechuudha. 4 isa jedhu kana 4 over
2 gootanii the whole square gootanii x bira jiraachuu qaba. Is equals to jennee waan yoo goone rakkina hin qabu. Sababiin isaas waan kan achi dabarsina plus goonee achi dabarsina waan ta'eef asiin dabarsina. Then lakkoofsi kun ni qixxaata. Lakkoofsi kun ni qixxaatti x the whole square minus jenna. Inni kun meeqaa? Isayyuu gamatti hidhaatu. Kun innas keessa jiru gamatti hidhuuf nu fayyada malee ammaaf akkasumatti ta'a jechuudha. Ni qixxaatti 4 taati. 4x jenna jechuudha. 4 kana asitti sin idaanaa plus jettu which is equal to ammas 1 plus 4 jettu jechuudha. 4 gama lamaaniin iyyuu ida'amuu qaba. Isheen kun immoo ishee kana immoo lama turte mitiiree isheen as keessa jirtu. Isheen as keessa jirtu lama taati mitiiree then x minus 2 jettu jechuudha. Akkas gootanii cuftutti gootu. Ishee kana yeroo baay'ee akkasitti keessu jechuudha. Yeroo hundayyuu. Then afur keenyas inni jiru kun inni kun bifa kamiin ibsamuu danda'a jechuudha. Bifa ishee jalaa kanaatiin ibsamuu danda'a. Which is equals to 1 plus 4 immoo ni qixxaata meeqadha? 5dha jechuudha. 1 plus 4 keenya immoo ni qixxaata 5dha. Amma gabaabumatti har'a geenye jirra jechuudha. X minus 2 the whole square ni qixxaata 5 irra geenye jira. Akka sadiiramaatti maal goona? Under raadikaalii jala galchina. Under raadikaalii jala galchina jalas raadikaala gashina. Isa cuftuu garasiin jirus wal mallattoo wal qixaa garasii jirus raadikaala jala gashina. Then finally we will get what? Deebiin nuyi umarratti argannu ni qixxaataa kana yaadan qabdanii. Inni kun raadikaala square waan qabuudhaaf raadikaala jalaatii ba'a. Isa kana raadikaala yeroo baaftan x minus 2 is equals to plus or minus under radical of 5 ta'a jechuudha. Then the final answer will be x minus 2 which is equal to 2 plus or minus under radical of 5. X ni qixxaata 2 plus or minus under radical of 5. This implies x is equals to 2 plus jalqaba barreessine under radical of 5 or jenna x is equals to 2 minus under radical of 5. This is our final answer. Wanti kana akkamitti hojjennaa isa jedhuudhaafi completing square meteriidhaan formulaa gaabduu tokko isin agarsiisa. Kana salphifne yeroo barreessinu 2x square minus 8x plus 4 minus 6 is equals to 0 ta'a. 6 asan dabarse. Negatiivaan as dabarseetaniin hir'isee waan ta'eef jechuudha. 0 jenneera. 2x the whole square minus 8x minus 2 ta'a jechuudha. 4 minus 6 meeqa waan ta'eedhaafi 4 minus 6 meeqa waan ta'eefi negatiiv 2 waan ta'eedhaaf which is equals to 0 dha. Salphata yeroo barreeffamu quadratic equation keenyi kana fakkaata. Jarri kun lamaan wal qixaa jechuudha. Quadratic equation immoo akkamitti barreeffamaa isa jedhuudhaafi ax square plus bx plus c is equals to 0 jenna. Kana hundi keenya iyyuu hin beekne. Simply asiitii a meeqa 2 asii immoo b meeqa negatiiva 8 asii immoo c meeqa negatiiva 2 jechuudha. Barreessina a is equals to meeqa 2 kooma b meeqa negatiiva 8 kooma c meeqa negatiiva 2 jechuudha. Bakka ishee kan arga qabattanii formulaa isin dagachuu hin qabne immoo inni amma isin barreessu kunuunsa kanadha. Cuftuu bantu x plus jettu b over 2a jettu itti cuftanii ni qixxaatattu plus or minus raadikaala kee jala galchitanii raadikaala jala galchitanii minus c over a plus jettanii isaas jiru cuftuu gara siinii jiru kana square isaa jechuudha.
b over 2a the whole square. Foormulaa kana keessa buuftu hin dagatiinaa. Foormulaa kana qabattan jennaan hin rakkattanii keessuma bubbuusuu qofadha jechuudha. Mee amma keessa bubbuufnee ni dhufa moo hin dhufuusa jedhu haa ilaallu. Yaadaan qabaa. A qabnaa, B qabnaa, C's qabna. So amma keessa yeroo bubbuufnu cuftuu banannee x jennaa plus b meeqa qabnaa minus 8 qabna. Cuftuu banna ammas jechuudha. Minus 8 over q time a meeqa 2 dha. Keessuma buusaan jira. Kunuunsa kana keessa bubbuusaan jira jechuudha. Dagatiinaa suma keessa bubbuusaan jira. Itti cufnee ni qixxaatattu plus or minus raadikaala jalatti c meeqa qabnaa? C meeqa qabnaa? Minus 2 qabna. Minus jennee cuftuu bannee ammas minus 2 jenna. Over a meeqa qabnaa? 2 qabna. Jettu plus jenna. B meeqa qabnaa? Minus 8 qabna. Minus 8 over isuma as jiru garasuma geessinaa jechuudha kan isa kanaa. Cuftuu keessatti 2 baay'isu 2. The whole square dhaan isa kanaa immoo jechuudha. Amma xumurree jirra. Calculate gochuurraan kan hafe. Xumurree jirra. Calculate goonaa jechuudha. So foormulaa kana ammallee hin dagatiinaa. This implies jennee cuftuu banannaa x jenna. Ishee cuftuu keessa jirtu ishee kana hojjenna. Isheen immoo meeqa? Minus 8 over 4 taati. Minus 8 over 4 taati. Plus time negative immoo maal nuu kenna? Negative nuuf kenna. Minus jenna jechuudha yeroos. So negative 8 irraan 4 jechuudha. Ni qixxaata plus or minus raadikaala jala galchina ammas. Raadikaala jala galchitu. Negative time negative maal kenna? Negative time negative maal kenna? Positive kenna. So 2 over 2 ta'a jechuudha. Isa kana 2 over 2 jenna plus jettanii cuftuu keessatti 8 irraan 4 miti. Negative 8 irraan 4. Negative 8 irraan 4 the whole square immoo qaba. Negative 8 irraan 4 kunoo asitti hojjenne irraa waan ta'eedhaaf. So foormulaa keenyaa isa kanaa amma qabattaniittu jedheen abdadha. Hin dagatiinaas dagachuus hin qabdan. So amma balleessuun hin danda'ama. Foormulaa kana qabattanii so calculate yeroo goonuu kam taare x minus jenna 8 irraan 4 meeqa 2 ta'a. 8 hiruu 4 jechuudha. Which is equals to plus or minus jennee amma standard radically jalatti calculate gochaa jirra jechuudha. Eeraa fakkaata malee baay'ee gabaabaadha. So 2 over 2 meeqa 1 dha. Plus jettu negative 8 negative 8 irraan 4 meeqa 2. Sammoo square goona. Square goonaa jenne irraa waan ta'eedhaaf. Square immoo hin dagatiina ani yoon isa gubbaatti yoon asitti sin jalaa dagadhee gubbaatti hin dagatamu. So 2 the whole square ta'a jechuudha kan isa kanaa. Namni diireema xumurree jirra. Implies x minus 2 is equals to plus or minus under radical jalatti 1 plus 4 ta'a jechuudha. 2 square meeqa 4 waan ta'eef. This implies x is equals to jenna. Tuun kuni as darbaa jechuudha. As yeroo darbu immoo plaasiidhaan achi darba miti hiree. Yaa plaasiitiin achi darba. 2 plus or minus under radical jalatti 1 plus 4 meeqa 5 ta'a. Deebiin umaa isa kanadha jechuudha. So amma lamatti qooduu qofa kan nurraa eegamu. Deebiin keenya dhumaa akkam ta'aree kana lamatti yeroo qooddanii x is equals to 2 plus raadikaala jalatti 5 or jettanii x is equals to ni qixxaata 2 minus raadikaala jalatti 5. Garaagarummaan isaanii asii pilaasiidha, asii immoo maayinesiidha. Inni immoo isa dhufee isa kanatu lamatti qoodame jechuudha. Plus or minus jedhu kana. Deebiin keenya xumuraa kana fakkaatti you can check whether it is the same or not kan jedhu. Wanti baay'ee namatti tolu immoo kana yeroo dubbistanii I like the factoring method. Meetodii factor goonee isatti fayyadamnu irraa
all quadratic equation can be solved by completing square method. Formulaan isin agarsiise isa completing methodidhaan quadratic equation hundi isaaniiyyuu furamuu ni danda'u jedha. Quadratic equation ax square plus bx plus c is equals to 0 kan jennu hundi isaanii completing square method formulaan dheerama isin agarsiisanaatiin furamuu ni danda'u jedhee dubbataa jechuudha. Kanaaf iyyuu anillee I recommend you formulaa sana qabadhaa. Inni sadaffaa fi inni dhumaan quadratic equation karaa isinitti solve gochuu dandeessanii quadratic formula inni immoo akkamitti barreeffamee jira yoo naan jettan kun bifa kanaan barreeffamee jira. Yeroo baay'ee kanatti fayyadamna. Inni kun immoo kan inni ittiin furamuu danda'u kan isin karaa isin kan solve gochuu dandeessan yeroo hundaan hojjetu kunis. Yeroo kamsinii hojjetaa b square minus 4ac greater than or equal to 0 yoo ta'e qofaadha. Hin ta'u taanaan hin hojjettan. Maaliif yoo naan jettanii otoo less than 0 ta'e less than 0 ta'e jechuun negatiiva ta'a miti. Negatiivni immoo raadikala jalaatii hin bu'u. In such situation maal isiniif kenna jechuudha? Complex numberii keessa galtuu jechuudha. Complex numberii. Complex numberii immoo isin ilaallata isin fayyada garuu real numberii keessatti isin gaafatennaan barsiisaan isin dogoggorsaa jechuudha. Kanaaf iyyuu iddoo kanatti of eeggachuu isin qabdanidha. So quadratic formula fayyadamiidhaan kana solve godhii jedha. Isa kam solve godhii isin jedha. Example 2.13 irra kan jiru x square minus 18 ni qixxaata negatiiva 6x. Ishee kana kam keessa naqxu jechuudha. Kunoos keessa naqxaniitu hojjettu jechuudha. B'n isa kamii immoo isa kamii maal isa kamii jedhuudhaaf tartiibeeffattu. Akkaanaatti dura tartiibeeffattu. Kamitti tartiibeeffattu jedhuudhaaf yoo isin agarsiise x square minus 8 is equals to minus 6x. So 6x kana positiivaan as naanna'aa jechuudha. X square pilaasii ta'a. Inni negatiiva ture pilaasii ta'a jechuudha. So pilaasiidhaan as naannessitanii 6x inni kun immoo maayinasii masaatiin ta'a. Eenyu 8 jechuudha. Minus 8 is equals to 0 jettu jechuudha. So as keessatti a kamii b kamii c kamii isa jedhuudhaaf kun gara beekannoo tokko qabdi. So a keenya ni qixxaatti tokko taati. B'n keenya ni qixxaata meeqa ta'a? 6 ta'a. C'n keenya immoo ni qixxaata negatiiva 8 ta'a jechuudha. Kanuma. Isaan kana fuutanii kana keessa naqxu. Kara solve gochuun immoo qooyyabuun kan barattoota warra kutaa gadhaanaa barataniiti. Waliigalaa jirranatti fakkaata. Mata dureen itti aanu a quadratic inequality dha. Quadratic inequality immoo maalii akkamittiin solve goonaa kan jedhu mata duree itti aanuutiin walitti deebina.